Prezidaantiin Iraan Ibrahim Raisiin du'ee jira rabbi rahmataa godhuu fi garuu immoo akka isaan jaanitti oduun amma dalagamaa jirtu xayyaaraan hin duune akkuma isaan jaanitti xayyaarri garagalee kuffisee osoo du'uun tahin piroojeektiin addaa takka irratti dalagamteeti kan inni du'aan addunyaa tanarraa deemee jechuudha. Kunis tokkoffarratti akkaataan isaan ittiin dalaganii Iraan jechuun biyyoota Ameerikaan Israa'el dhabamsiisuudhaaf xiyyeeffannootti kan itti tokkoffarratti ilaalaa jirtu keessaa isii tokkodha jechuudha. Tunis Iraan akkuma beekamu Filisxeem cinaa dhaabbachuudhaan halkanii guyyaa lallabaa jirti. Israa'el fi Ameerikaan immoo wajjin hojjetanii Filisxeem immoo waraanni lolaa jiru kun waraanni ammaan tanaa Hamaas jedhamu kun immoo Iraan akka hundeessitee beekamaadha. Iraantu waraana waa hundumaanuu meeshaalee adda addaa ni jirti jedhamuun isaaniif kanitee jabeessitee akka isaan Filisxeemiif lolan godhaa jirti. Karaa hundaan isaan birallee kuttee ifiifillee misaa'ilota adda addaa Israa'el irratti haruudhaan cinaa dhaabbachaa jirti. Tanaafuu isaan Iraan dhabamsiisuu barbaadan jechuudha. Akkam godhanii fuudhaniitti biyyoota takkaa jira biyyoota Azerbaaijaanii jaaniin Azerbaaijaaniin tun immoo Iraanii fi wanta Rusiyaa jitti ergamti achitti piroojeektii guddoo takka hojjennee finnee jiraati. Piroojeektii tanarratti ati harkamuu qabda jaaniitti waraqaa barreessaniif Ibrahim Raisii kanaaf jechuudha. Sanbooda inni an harkamuu danda'u jeeni oduulee ammaan tana eeganni deeboo dabaate tuni sanbooda gisee an harkamuu danda'u jeeni fuudhanii takkam godhanii ati harkamuu qabda atanarratti hafuun qabdu jaaniitti qishu tana duraas wallaltee wayii tokko waan qabaniif sanis achumaan finna jaaniiti fidanii isa sana yaaman jechuudha. Sanbooda gisee inni karaachii deemu warroonni waraanni helikopteraan isa dura hijiraa mira isa eegaa deemu ajjabtoonni isaa jechuudha isa dura deeme. Gisee deeman kanatti sanbooda osuma deemanii xayyaara kanarratti artificial fog waan jaanii jira jechuudha. Duumessa artificial ta'e jechuudha haa uumamaan ta'in. Ati wanni beeku qabdu warroonni xayyaara balaliisan kuni duumessi akka if dura jiruu fi hin jirre hundumaa waa hunda qoratanii waan deeman jechuudha. Kunis pirezidaantii biyya tokkooti kan isaan deemanii nama xixiqqaas ittiin fakkaatanii tanaafuu if dura qoratanii jechuudha. Waan kana qoratanii xayyaarri waan takka hin jiru jaanitti deeman. Sanbooda fuudhaniiti artificial fog ka jaanitti galakkisan. Sanbooda duumessa hin jirre artificial kan itti galakkisanii gisee deemu booda xayyaarri kara deemu wallaale. Gisee wallaalu fuudhaniiti xiyyaa ammaas isa oofuun jechuudha. Xayyaara kana isaan oofu kana jechuudha. Maallaqa guddaa kananiif fandi kudhanii jechuudha. Dhaabbata tokko jira dhaabbata uummata Israa'el jechuudha. Sallaayii uummata Israa'el jechuun namoonni beekan Musaad jaaniini akka addunyaatti beekama egaa sallaayiin isaan gahuun jiru jechuudha. Isaan uummata sikiriitii addaati. Isaanis Musaadiif hojjetanii isaan immoo addunyaa tanarratti akkamiin ilaalanii beektaa waan isaan jaansaniif Musaadiif jechuu yoo kadduun taate lubbuu isaanii kennaniif jechuun beekama. Boombii hunda hidhatanii waraana bakka bakka dhaqanii takka boota bakka lamii beekaman isaanii jiru san dhaqanii itti dhukaasanii lubbuu isaanii dabarsanii jechuudha. Sanbooda ijoollee isaaniitii fi maatii isaanii hundinuu jireenya nagaa jiraatan akkasii yaadan jechuudha. Sanbooda xayyaarticha gurguruu xiyyaa xayyaara ofii kana itti bitanii jechuudha. Gurbaan kunis akkasumatti fuudheeti sammii tana gubbatti irra artificial fog kanatti galakkisanii booda xayyaarticha osuma deemaniiti warroonni isaan ajjabanii kun xayyaarticha osuma deemu rakkoon qunnamee jira xayyaara keessa isin dura dhabnee jira maal taatan jaanii walitti haasa'anii turan. Sanbooda sheeticha jabaa tokko isaa hojii ture waan ta'een beenu rakkoo wayii qunnamee jaanii wajji haasaa turan. Osuma deemaniiti sanbooda xayyaarri isaanii kuni keessaa kara samiitti ol ka'ee jechuudha. Gisee ol ka'uu erga kara samii ol ka'uu booda wanti isaan qunnamee jechuudha. Space laser waan jedhamu jira. Space laser jechuun immoo cararii itti galakkisan. Carariin tuni fuuteetuma wanta kana cicciruu dandeessee jechuudha. Xayyaara kana burkuteessitee addaan facaasuu dandeessee jechuudha. Cararii sana keessa seenee jechuudha. Warri ajjabtoonni isaa sun kan seenini inni seene. Gisee inni xayyaartichi kun keessa seenee booda sanbooda oduun isaanii wanni takka haasawwan isaallee hin dhagahamu. Haala saniin jechuudha xayyaartichi eegee biraa dhaban booda xayyaartichi sanbooda deemee kufee jechuudha. Sanbooda akkasitti lubbuun isaa baate jaanii gabaasanii jechuudha. Isaa wajjin namoota ajjaboon biyyattiin qabdanitu jira. Haala kanaan irratti seera addaa hojjetanii Ibrahim Raisii jechuudha rabbi rahmataa godhuu fi addunyaa irraa galchanii jechuudha. Inni kun jechuun nama amantiitiif dhaabbate nama amantii isaatiif halkanii guyyaa lalu nama Filisxeemiif halkanii guyyaa namu nama Ameerikaa fi waa takkuma biyyoota addunyaa sodaatu tana hunda sodaanne jechuudha gurbaan kun jechuudha. Gurbaa addunyaa sana sossoosaa jiru jechuudha. Biyya gurbaa mootara ta'ee fi jechuudha Hamaasiidhaaf taankiilee fi madaaf adda addaa gurguddaa kannee fi akka isaan humnaan ammallee agaammaa kanaahu dhaabbatan isaan godhe jechuudha Hamaas fi Filisxeemis uummata musliimaatis jechuudha. Tanaafuu gurbaa kana Ameerikaanis tahee Israa'elis dhabamsiisuu barbaadde jechuudha. Amma laazar ispeesiin kun jechuudha biyyoonni irratti argamu lafaa kee waan kana siyaasottiin beektoonni isaanii achirratti lafaa kaanee jechuudha waan kana qoratanii irra gaanee jechuudha. Xayyaarri kunis akka tufe xayyaara samiirraa rakkinuma xayyaaraatiin rakkoo connection isaatiin kufee miti. Wanni kun immoo waan itti yaadamee godhamee yaani xayyaaras bakka inni kufe sanis maramee waan itti yaadamee kufe malee kun waan xayyaarri dhugaadhaan connection isaatii jechuudha rakkoo isaatii jechuudha kufee miti jaanii jechuudha. Space laazarii kana immoo warroota cararii biyyoonni qaban jechuudha biyyoota akka Chaayinaadha biyyoota akka UK biyyoota akka Israa'el biyyoota akka Ameerikaati jechuudha. Biyyoota kana keessaa tamtu fayyadama biyyoota haga qofa fayyadama laazar kan qabataniiti addunyaarra haganumaa qaba jechuudha. Isii keessaa Israa'el fi Ameerikaan akka
akka Iraan walitti diina ta'an turan ni beekama. Chaayinaan nagaa isaanii walitti jechuudha. UKnis waan jettu laakiin isaan kana keessaa takkuma fayyadamee jechuudha. Isaan takka Ameerikaa takka Israa'elumaatu karaa alkallattiitiin gaagee jechuudha. Ibrahim Raisi dubbiin jirtu tana. Xayyaaraan du'een kijibanu sossoban jechuudha bareeyyan kiyya. Tanaafuu mariilee gurguddoo addunyaarra qabnu rabbiin umrii isaanii nu haa dheeressu wayyoota akka